Malgo tahu bah. Fani itu malte ya. Dua falang kau. Wafta berarti? Mari sahabat ah. Kai. Bate vite. Gulbichi sirribiti hamat nama sirribiti tua kan kiyunis tua kata jalan tu kata ini payu si wajah mau si wajah amma si galewan si kita hamat argite budi ke ya budi ke argite bente lepas tanah narapsu bente mau jual tu ya Anjuru, nama Fayaz itu pakar. Korici mana korici anjur, akimin update. Nama tu orang jauh yang beri kuator bambitnya cis. Kiriya macam dalam takkan kau. Isi nama Fayaz itu pakar sama sana ya fotonya. Kotor lagi kurang. Rabah sejak kita nanti tahu ya. Nama Fayaz itu berkata, mulai jauh yang diapur ada famkan. Isanis kuya aku nak buat dia dua aja ni. Bakatola dias. Indo nani kerja Yesus. Ija kisah ada dua. Ergarik. Firman saya set, kota ya, sila saat ini tibosu. Hingga lapan ke jalan hitam, kol fajr utani, ila jalan tirka berwaba era, ila jalan tirka. Gar. Ilala ref dapat. Nama Fayaz mati dua dapat. Ala nama mora jauh yang beri kuator banyak cifti. Olah ko sereninya terkambah saja na Yesus. Boga tanah janias. Wakarana kajere wakarana. Kan waktu nama tafai. Ani wana sugar wala laki damaki. Utum bekin skripto aranarka. Malah sugar naga skripto aranarka. Anjenan di matara. Ulata. Wayu erkara. Kenara. Afura maratu masih tergani. Kullapo maratu thana seribiti. Tidak. Kan nama ibu karat nama tegarat yang ini seluruh jadi. Wasingkul, wasi sari bagesi. Atau tiba hari ini dia mam. Mari kunjungi masih nak tuju. Atas segrafu kejar tinggal jadi Yesus.
burcuqqoo keessa jira. Akka dandanaa kuftee beeku achi burcuqqoon cabeera. Qabi bira gaara. Hojii hojjetame ji'a sadii mana ciiftu. Ji'a sadan kana malkiin kenna qannasaa daaraa taata. Raasotillaa jedhama ji'asi. Ji'a arfaffaatti mana qorichaa baay'eetti si geessu. Tajaajila baay'eetti si geessu. Har'a garuu hawaasni isaan diige jedha Yesuus. Signatan kana booda biraan si dabarsa. Sirratti hojii jalqaba jedha Yesuus. Isteeppi qaba moo ganama faatti qaba. Fagoo deemta. Isa jalqabne fageesseera. Yelloo jalaa si baaseera ne Waaqayyoodha. Okay. Daa'ima dhukkubsattuun arga. Ididee. Daa'ima dhukkubsattuun arga. Daa'imni kee akkas jalaa miidhamne. Milikitaan dhufee waldaa kana keessa nama taa'uun arga. Waaqayyo kana argee dubbatattee milikita wayii qabattee dhufte. Qabeenyaa kee jettee kan itti namni kas jala fudhate. Anasii dubbata. Kan eenyuti? Kottu. Kunoo yaa daa'ima keetti miti gurbaa. Yoo inni dhafe daa'ima nyaanna hin adi. Ati maal taati? Daa'imni maal taati? Halkan jedhu halkan tokko ati amma daa'ima kee du'a. Daa'imni kee annaan sitti du'a. Haadha nan shaare jedhe Yesuus. Attam goona jettee ilaa batalai an argaa jira mul'atu. Ilaa sheekane kottu yaa siree. Sirakisee ilma keetii bakkeetti duri naalaa jetta. Miillaa namni ajjeesa jetta. Reeffa eegaa jirta. Utuu darra si dhungee ta'e harka namaata ajjeesa. Allaattii bakkeetti nyaata. Dhaqee fida jedha Waaqayyo ni jiraata. Ilaamee namoonni tokko fedhii hafuuraa qabdu garuu kadhannaa dadhabdu. Jette keessi kee abidda boba. Tun daqiiqaa shan jennee fadhee har'a utuu jilbeeffatu. Saayitii kan jala dhaayi lafaa ka'ee lafatti soofudha. Mul'ata dhufee si kaasa. Faarfannaa sirratti nama jira. Wala